Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii jirtu baga jiraattanii. Warreen salaamachaa jedhaa jirtanullee wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh siniin jennee jirra. Anaa dhufundi keessanuu. Egaa walirkaa bannee turre egaa akka carraatee Facebookiin kiyya gara hundaan uggurameeti kan ture. Egaa rakkoon ijoollee keenya maneedhaa keessaa nuti isaan jiru ribanuu qabsiisaan jiru. Akkuma argitan qaamaan dhumnee jirra. Haalli ijoolleen keenya keessa jiranus haala ulfaataadha, haala rakkoodha, haala hangas jedhanii muudhaaf hedduu nama rakkisu keessa jiru. Egaa obboleewwan keenya kanaa karaa danda'ameen bakka bakka jirru teenyee sagalee akka taanuuf jechuun barbaada. Jalqaba irratti viidiyoo kana share waliif godhaa jechuudha. Hedduu akka nuti itti dubbannu osoo hin taane akka isin argaa jirtanudha ijoolleen maneedhaa keessatti keessa jiranu. Egaa akka carraatee obboleessi keenya yookaan hiriyaan keenya Abdul Karim Bushaa yookaan Sigimooshaawwan viidiyoolee adda addaa waraabaa jira. Warri Sigimooshaa waliin jiran warra carra qabeessa jechuudha. Maaliif hanga kana bakka isaan jiran akkaataa isaanitti jiran argamaa jira jechuudha. Namoonni hangawwanaa sagaleen isaanii hin dhagaamne akkaataa isaanitti jiran hin beekamne hedduudha. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu anaa dhufu viidiyoo kana waliif daddabarsaa jechuudha. Warri viidiyoon isaanii waraabaa jiran suni carra qabeessa jechuudha. Warra akka carraa obboleessi keenya social media irratti beekamu jaratti dhaqee makatetu hanga kana fuulli isaanii mul'ate. Ijoolleen keenya hedduun kumatamaan lakkaaman bakka isaan jiranuu fi haala isaan keessa jiran akkam beekamnetti jira jechuudha. Kana nuti hundinuu hin beeknu. Obboleewwan achii qabna, hiriyoota achii qabna, namoota nuti beeknu achi jira. Kanaaf rakkoon lammiilee kana amma wanaallee furmaata argataa jiru. Akkuma beekamu qaamni dhimmi ilaallatu yookaan ambaasii jedhamee warri biyya kana kaaman namoota 200 gashanii ittiin uummata sobaa jiru jechuudha. Maaliif akka waan uummanni kun galaa yerootti galmeen uummata biyya kana mana hidhaa biyya kanaa keessa jiranu 200 fi 65 darbee jira. Garuu isaan kan himanu 35 namni mana hidhaa kana keessatti nuti beeknu namoota 35 qofaa jedhu. Ilaalame. Kana jechuun maali? Ilma namaatiif yaaduu dhabu. Maaliif of qofaaf qoonqoo ofiitiif hojii ofiitii qofa yaadaa jiru jechuudha isaan kun. Kanaaf obboleessi keenya Abdii Bulchaa kilaasii inni keessa jiru kilaasii 33ffaadha. Kilaasii tokko kaasee hanga kilaasii 1000tti uummata biyya keenyaatu guutee jira jechuudha. Maneedhaa sana keessa jechuudha. Lakkoofsa tokko kaasee hanga lakkoofsa 1000tti maneedhaa kun lakkoofsa kilaasii 1000 qaba jechuudha. Kilaasii 1000 kana keessa namoota kumatamaan lakkaaman akkuma isin argitan jiblaadhaan keessa naqamanii bifa sanaan ceesu jechuudha. Egaa warri viidiyoon isaanii mul'ate warroota akka carraa Abdul Karim dhaqee itti makateedha. Innis maali ijoolleen booda kana qabamaa jiranu dirqamaan ijoollee kanatti kan olgalchamaa jira. Mannidhaa waan guutee jiruu fi walumaa galatti mannidhaa fuultee jira jechuudha. Guutee jira jechuudha. Kanaaf namoota qaban kana dirqamaan 10 hiraniitu ijoollumatti hoggalchu wal danda'a jedhanii jechuudha. Garuu qaamni dhimmi ilaallatu, qaamni nuuf quuqamaa jiru, qaamni mootummaan biyya kana kaa'ee jiru hanga wanaa rakkoo saba kanaatiif, rakkoo lammii kanaatiif wanni inni hojjetaa jiru tokkollee jira jedhamee waa yaadamuu miti. Maaliif torbanitti xiyyaara balalii 2 balaliisna, xiyyaara balalii 3 balaliisna, yoo danda'ame akkas goona, kijiba propaganda miidiyaa irratti ol baanii ittiin uummata soban malee wanni furmaanni uummata kanaaf dhufaa jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf an mootummaa Dr. Abiy wannan dhaamu kun mootummaa kanaaf seenaa xuraadha. Mootummaa kanaaf seenaa bara baraan dhala namaa keessaa hin banne godaannis seenaa ta'ee deemaa jirudha. Kanaaf mootummaan kun bifa danda'ameen bifa danda'ameen qaama dhimmi ilaallatu biyya kana kaa'ee jiru kana to'achuu qaba. Yoo danda'ame namoonni mootummaa kanaan wal argan kanaan illee viidiyoo kana share godhaa biraan naagaa. Namoonni mana kana keessatti rakkachaa jiran bara baraan godaannisa seenaa argaa jiru jechuudha. Takkaa waan biyya namaa keessatti ta'e hin beekne. Takkaa mootummaa kamiin keessattuu mootummaa dhufee darbaa mootummaan abbaa irree ta'ee biyya keenya bulchaa dura keessatti takkaa sabni keenya akka baralanaa rakkatee hin beeku, akka baralanaa dhibamee hin beeku, akka baralanaa kanatti badee hin beeku. Kanaaf immoo namoonni achi keessatti hidhamanii jiranu ati warra siyaasa kanaa fi ati warra siyaasa kanaa osoo hin taane akka lammii biyya keenyaatti qabamanii dararamaa jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan kun maaliif nu gatee, maaliif nurraa callisee gaaffii hawaasa mana hidhaa kana keessaatti. Sana qofa osoo hin taane an shamarran hedduutu natti bilbilanii hedduu garaana nyaate jechuudha.
dhugaa rabbii shamarran hedduun biyya kana keessatti natti bilbilanii gariin abbaan manaa koo erga qabamee ji'a jaageera iddoon jiru wallaalee jira ani daa'ima ji'a tokko ji'a lama ji'a sadiin of hirkaa qaba gariin daa'ima ji'a tokko jetti gariin daa'ima ji'a shanii jetti rakkoo siin natti mattu kana dhaggeeffachuu hin dadhabe jechuudha an ilmoo kiyya kana naman itti kennee gara hojii raquun dhabe yoon fudhee hojiin dhaqa jedhe arabni harkatti hin jaallatanii nama biraan kaadhaatti immoo nama biraan kaa'uun qabu abbaa manaa kiyya narraa qabanii jiran an jireenya kiyyaallee wallaalee jira waan inni ittiin mana kireeffadhullee hin qabu jireenyi biyya kanaa immoo maallaqaan kan bulanu kanaafuu rakkoo guddaa keessan jira hawaasa kootiin naa ga'ii jetti kana namoota 100 lakkaaman kana eenyuuf hanga'e eenyuuf dhiisa kan jedhu hedduu natti dhaga'ama jechuudha immoo daa'ima koo kana galchachuu fi duraan karaa safaraatiin jechuudha namni daa'ima ofii gashachuu hin danda'a amma guutummaan guutuutti cufamee jira kijiba peejiin kijibaan community maaloo jedhee maqaa dhuunfaatiin banateetiyyaan akka waan ambaasitti barreessa halkaniif guyyaa kun peejiin sun peejii mootummaa osoo hin taane peejii nama dhuunfaati jechuudha kana akkasitti dhala namaatti taphachaa jiru jechuudha kanaaf qaamni dhimmi laallatu mootummaan biyya kana kaa'ee jiru kun warri biyya keessa jirtan dhimma kana dhimma obboleewwan keessan mana hidhaatti rakkachaa jiran dhimma obboleessan keessan mana hidhaatti dhumaa jiran kanaaf quuqama agarsiisuu qabdani immoo ijoolleen biyya arabaa warra isin barsiisee yuunivarsiitii adda addaa keessaa isin gadi yaaseedha warra rakkataa mana qorqorrootti ijaaree iyyummaarraa gara abbaa qabeenyummaatti isin jijjiireedha mootummaa kanallee osoo hawaasni baadiyyaa daandiin gaafatin warra ijoolleen biyya kana maallaqatti guurtee ofiisaatiif maatiin harkatti kennatee daandii ittiin baafataa turedha yoo yeroo maalaallee sirna juuntaa cabsuu yookaan sirna TPLF cabsuu keessatti ijoolleen biyya arabaa ga'ee guddaa taphatte sangoolii abbooliin keenya kumaatamaan godinaalee hunda keessaa kennaa ture sangoolii ijoolleen biyya arabaa teessee bittee gabbifataa turtedha biyya ofiitii warra gumaachite maatii keenya abboolii keenya osoo hin taane ijoollee biyya arabaa kanatu sangootii sana sanii gumaache jechuudha raayyaa ittisa biyyaatti warra gumaachamaa ture godinaalee oromiyaa hunda keessaa kan kennaa ture ijoollee biyya arabaati jechuudha kana beekuu qabdani kanaafi mootummaan maaliif nu gate maali lammii isaa miti nuti maaliif ilmi namaa dhalli namaa akka kanatti rakkata kilaasii tokko keessatti akka argitan namoota 300 gariin sammuuna ofii dhabanii gariin maallaqni irraa saamame gariin jireenya ofii dhabanii jiranu maali gosiin kana mootummaa inni maali manna kana mootummaa qabna jechuun namatti ulfaatu innummaan hin ilaalu dhala namaati bar nama akkuma isaa qaama gaarii qabu namu akka isaa jireenya gaarii jiraataa turetu har'a akkasitti rakkachaa jira jechuudha maali namni tokko namummaa namaatiif hin quuqamu maali jireenya akkasitti ilmi namaa gatame gabaasa kijibaa baastanii namoota 35 mana hidhaa Suudii keessa jira jettan namoonni mana hidhaa Suudii keessa jiran manoota hidhaa sadii keessattuu rakkinni guddaa kan dararaa guddaa argaa jiru mana hidhaa Jiizaanii fi Riyaadiidha maaliif warri Jiddaa xiqqoo bal'ina guddaa keessa jiru maaliif manni hidhaa gaariidha osoo hin taane haalli isaan keessa jiran qabiyyeen isaanii manni sun hedduu namni guutee waan hin jirree fi haaluma gaarii keessa jiru jechuudha ijoolleen miidhamaa jiran warra huduudarra naannoo daangaarraa qabamanii keessattuu ammas warra magaalaa kana keessa jiran warra kanatu miidhaa guddaa keessa jira jechuudha jiblaadhaan dhumaa jira kanaaf viidiyoo kana sheer godhaati yoo mootummaan kun nu dhage yoo dhuguma dhimma lammiileetiif quuqama ta'e yoo dhuguma qaamni biyya kana bakka bu'ee jiru ta'e sunsuma jijjiiraniif ittoon hin bareedumo maal jedha oromooni konsolaa jijjiirraa abaluutu dhufaa jira waan tokko sun faayidaa nuuf hin qabu qaamni dhufee biyya kana hojjetu yoo lammiilee kanaaf quuqamee guyyaa guyyaatti gabaasa dhugaa mootummaadhaaf hin erginitti warra gabaasa kijibaatiin dabarsan kana yoo jijjiiranillee furmaanni tokko jiraachuu hin danda'u jechuudha kanaaf hawaasa koo guutuu addunyaarra jirtan yeroo kana keessa dhimma siyaasaa dhimma maaloo dhimma abaluutu caalaa dubbachuu osoo hin taane dhimma saba keenya irratti osoo dubbannee saba keenya kanaaf furmaata finne silaa gaarii ture rakkinni kun hundi kan nutti dhufeef mootummaan akka himataa jirutti tokko ibsuma kennaan jiru mootummaan nuti rakkoo biraa keessa jira gaagama siyaasaa biyya keenya jira kanaaf lammiilee kana galchuuf dhukkubatu jira an dhugaa dubbachuuf an kijibaa warra miidiyaa kana wannan ilaale warri qaama bakka bu'anii biyya kana jiran kuni rakkoo koronaatiif galuu dhabanii jedhan garuu ijoolleen eengadda galan marti isaanii namni koronaa isaan marammareen jiru boolee keessatti gadhiifaman jechuudha akka dhaqaniin fakkeenyaaf warra jaabir oromoo faa ijoollee hedduun asii galan namni ati fayyaadhamu ati dhukkubsataadha jedheen hin jiru waraqaatti kennanii dhuma boolee keessaa ari'an jechuudha dhaqanii ijoolleen kun siree qabataniitu godina ofiitti galanii wal gowwomsuun kun maaliif barbaachisa rakkoo koronaatiif ijoollee kana galchuu dadhabnee jiru
warri galchaa jiru ummata biyya kanaati. Birri ofii kan dhangalaasee xiyyaara kennee ummata biyya kanaa galchaa jira jechuudha. Mootummaan duudee tokko hin kennu biyya kanaaf. Ummanni kun dirqama namoota waraqaa eenyummaa hin qabne biyya kana keessaa qabee biyya ofiitii baasuun dirqama waan irra jiruuf ofiif galchaa jira jechuudha. Mootummaan kun ummata kana fixuu barbaade. Ummanni kun lammii isaa miti. Kan isa jaallatutu keessa jira. Kan yaadaan isa qeequtu keessa jira. Kan wallaalummaan isa arrabsitu keessa jira. Namoota garaagaraa keessa jira jechuudha. Warri mootummaa kanaaf harka rukutaa ture, dibbee rukutaa ture illee keessa hedduutu jira. Warri mootummaa kana qeeqaa ture illee hedduutu keessa jira. Kanaaf bara miidhama akkasii kana waan argineen beennee fi mootummaan kun yoo kan nuuf quuqamu ta'e, yoo dhuguma lammii isaatiif kan dhiphatu ta'e, rakkoon lammii isaa kun isa mararuu qaba. Hawaasni keenya duula isin geggeessuu qabdan yeroo ammaa kan nu barbaachisu miidiyaaleen Oromoo dhimma kanarratti halkaniif guyyaa dubbadha. Yoo ummanni humni kun jiraate bor saba keenyaaf humna ta'a waan ta'eef wanna biraa wanni isin olii gadi farfattan hin jiran. Ummanni dhamaa jiru kun ati saba kana, ati Tigiree, ati Oromoo, ati Amaara, ati maaloon hin jiru. Ati kanaan hin jiru, ati Abiyyi moo ati Jawaariin hin jiru. Maqaa biyyattii keenyaatiin hidhamee dararamaa jira waan ta'eef kanaaf ummanni hundinuu dhimma kanarratti wal cina dhaabbannee akka ijoollee keenya maneedhaa keessaa baasnu. Yeroo kana keessa ijoolleen keenya dhumaa jirti. Keessattuu namoota galateeffachuu barbaadu dhugaa dubbachuuf ijoolleen Jimmaa hedduu galatoomaa. Maaliif tokkummaan ijoolleen Jimmaa galatoomaa jedhee jechuu dandeessan? Hawaasni keenya hedduu wannan dinqisiifadhee namoonni siyaasa adda addaatiin kaleessa wal arrabsaa turan, wal dhabaa turan, har'a walitti dhumanii garee hidhatanii dhimma biraa hin dubbannu, dhimma lammiilee keenya kanarratti dubbanna. Karaa nagaadhaan sagalee keenya mootummaatti dhiyeeffanna jedhanii duula guddaa geggeessaa turan. Guyyaa dheengaddaa jechuudha ji'oota darbe keessa sadarkaa hanga Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaatti dawwaluudhaan ijoolleen keenya duula gurguddaa geggeessaa jirtan. Hawaasni Oromoon kutaan 11 duula akkasii geggeessuu qabdan. Garee walitti hidhachuu qabdan. Duulli keessan sooshaal miidiyaa irratti dhimma lammiilee kanaa ta'uu qaba. Halkaniif guyyaa dhimma kana irratti hojjechuu qabdan. Ijoolleen fakkeenya godhachuu danda'uu qabdan jechuudha. Kanaaf duulli akkasii kun yoo tokkummaadhaan duullee arraba osoo hin taane arraba keessaa namni furmaata hin fidu. Zimbiloo ol baatanii dhuma akkanumaan iyyitanii yoo irraa baatan faayidaa hin qabu. Aasaa lafee mootummaa ibsuu danda'u. Aasaa mootummaa bira sinii ga'uu danda'u. Aasaa namni sinii dhaggeeffachuu danda'u. Dhimma siyaasaa keessa makachuun hin barbaachisu. Mootummaan ijoollee kana nurraa galchuu qaba. Yoo rakkinni jiraate rakkoo kana ol bahee ibsa gochuu qaba jettanii tokkummaadhaan lallabachuu danda'u qabdan. Ol baatanii waan ijoollee fiddanii waan siyaasaa dubbattanii hin bu'ina. Namni siyaasaan itti fayyadamuu fi isiniin jedha. Ijoolleen dhumaa jirtu siyaasaan hidhamaa hin jirtu. Lamummaadhaaf hidhamaa jirti. Biyyummaadhaaf hidhamaa jirti. Waraqaa eenyummaa dhabdeeti. Addunyaan kaminuu nama biyya kana keessaa qabdi. Of keessaa fudhataa jirti. Warri kaan immoo dippiloomaasii uumanii waraqaa eenyummaa kennisiisaa jiruuf keenya bara baraan saree taanee maaliif jiraanna? Maaliif mootummaan kun saree nu godha? Maaliif iyyummaa isaa beekao biyyattiin keenya iyyeettiidhaao qoma dhiibbatee of laaluu dhiisee hawaasa iyyeessa kanaaf furmaata tokko maaliif kennuu dadhabe? Kun baay'ee nama gaddisiisa. Hawaasni keenya sooshaal miidiyaa irra baatanii wacar jechuu osoo hin taane akkanuma yaada girrisoo osoo hin taane inni biltsiginnaan deeggare jedhus, inni abaa'uun deeggare jedhus, inni kaafaa'uun deeggare jedhus furmaanni jiru furmaata saba keenyaa kanaa ta'uu qaba. Isa kaan dhiisa siyaasa Oromoo. Siyaasni Oromoo yoomillee kotteen godhatu jechuudha. Yoo tokkummaan hin jiraatin Oromoo wal cabsuu hin danda'u. Immoo inni mootummaa kana diineffatus, inni mootummaa kun firoonfatus dhimmi lammiilee keenyaa kun isin mararuu qaba. Isin mararuu qaba. Mootummaan qaama dhimmi laallatu as kaa'ee jira. Yoo qaamni dhimmi laallatu kun hojjechuu dadhabe tarkaanfii irratti fudhachuu. Yoo qaama dhimmi laallatu hojjetee mootummaan dide mootummaa bira dadhabinni akka jiru hubannee hojjechuu danda'u qabna. Kana jechuudha. Sila siyaasaa dhaabbadha. Siyaasni Oromoon akkuma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jedhe Oromoon tokko iccitii qabachuu hin dandeessu. Tokkoffaa kishnishii fullaadha jechuudha. Mootummaan waan hojjetaa jiru waan sabaatiif hojjetaa jira. Akkanumaan warra siyaasaan isin iyyisiisu jala fiigdanii ni iyyina. An dhugaan isinitti himaan. Warri siyaasaan deeman kun bu'aa tokko uummata kanaa fiduu osoo hin taane miidhaa uummata kana irratti fidaa jiru jechuudha. Uummata kana irratti uummanni kun maqaa maaliitiin hidhamee jira? Inni kaan biyya keessa yeroo nuti bilbille warra TPLF bira dhaabbataa turetu hidhamaa jira. Warra mootummaa kana arrabsutu hidhamaa jira. Maatii keenya gabaree warra waan beekne akkanatti gowwomsanii kaabineen itti taphachaa jirti. Kanaaf mootummaan kun illee gaagama guddaa keessa jira. Mootummaan kun Oromoon hangate fiddee waa afaan keessatti waa dhandhaman beektu jechuudha. Namni koodiidhaan dubbataa beeki.
isinii himee ture muummichi ministeeraa kun koodiidhaan dubbachuu baraa koodiin hojjechuu baraa koodiidhaan akkamitti hojjetama harruma oromoodhaaf harra maara buqqisnee oromoodhaaf kana goonee jirraa jedhee mootummaan ibsa isiniin kennu jechuudha waan keessaan hojjetaa jiru qaba garuu warri siyaasaan isin iyyisiisu warri isin gulufsiisu akkasitti sammuu keessanitti taphachaa jira oromoon kiishinni isaa fullaadhaa jedhee isinitti himee jira argee deeme maaliif yoo nuti iccitii tokko har'a isin itti himne sooshaal miidiyaa irratti fudhatee ol ba'uudhaaf fiiga sun immoo miidhaa nutti fida nuti waan koodiin hojjetaa jirrutu jira koodiidhaan hojjetaa jirra jedhe isinii galee koodiidhaan hojjechuu bara ummanni kun akkuma argitan duula guyyaa guyyaatti geggeessa jechuudha fakkeenyaaf obboleessa keenya Abdii Bulchaa guyyaa dheengaddaa gaafa inni qabamu ardiin sooshaal miidiyaa isa duwwa ta'e dhalaa fi dhiira osoo hin jenne hin bu'a kijibaa hundisa dheengadda ni baasnaa maallaqa walitti qopheessa maallaqa illee nutti hin kenninaati hin baasnaa ogga baasurra geenya nuuf cina dhaabbadhaa jennee ibsa goonee turre namni tokko keessan dhufee nan dubbisne namni tokko jechuudha haga boo'icha shaangulliitiidhaan sooshaal miidiyaa kanarraa lafa rabbashan qofa jechuudha oromoo jechuunis akkasii kana oromoon ashaangulliitiidhaan siibootti sadarkaa tokkoffaa qaba yaada girrisuutti tokkoffaadha girrisa yeroo jennu girrisa biltsiginnaa keessa jira kaafaa'oo keessa jira paabaa'oo keessa jira abaa'oo keessa jira jechuudha girrisa jechuun nama yaada malee girrisu nama ajandaa dubbinsaa dubbisirri hin taane gowwaa jechuudha isinii galee akkanuma waan namni darbate irraa girrisu irraa iyyuu malee abalu keellooffate keelloofadhu keelloo abalu kana jedhe kana jedhe abalu bowwaatti caccabe sotoo caccabu warra akkasitti girrisu jechuudha girrisa jechuun qaama siyaasaa kamiin keessa iyyuu ni jira jechuudha yaada malee warra dubbatu warra hubannoo tokko malee akkasumaan iyyu jechuudha kanaaf ummanni keenya ummata akkasii osoo hin taane lammii keenya kanaaf huuqamnee dhimma lammiilee keenya kanarratti hojjechuun dirqama keenya viidiyoolee kana shiruu naaf godhaa ijoolleen keenya rakkoo guddaa keessa jiru shamarran keenya abbaan manarraa qabame rakkoo keessa jirti daa'ima harkaa qabdi rakkoo tarkaana qaba jedhaa jirti kanaaf bakka jirtanutti ijoollee keenya kanaaf duula sooshaal miidiyaa gootanii ijoollee keenya kanaaf hojjechuun dirqama keenya ijoolleen keenya wallahi hedduu rakkatanii jiru hedduu rakkoo guddaa keessa jiru rakkoo hangana hin jedhamne keessa jiru rakkoo guddaati isaan qaba jechuudha rakkoon hangana isaan keessa jiran hargeen beeku jechuudha namoonni amma carraa argatanii dubbachaa jiran namoota akka carraa ijoolleen akka abdii faatti makamanii viidiyoo isaanii baasaa jiranudha malee ijoolleen kun haala hin taane keessa jiru jechuudha rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha kanaaf adaraa lammii koo viidiyoo kana sheernaaf godhaa mootummaan illee lammii kanaaf yoo kan quuqamu ta'e ol ba'ee ibsa gochuu qaba duulli keessan isinis obboleessi keessan isinillee carraan bor isinirra ga'uu danda'a ijoolleen keenya dhumaa jiru ijoolleen keenya rakkoo guddaa keessa jiru waan akkas jedhamuu miti jechuudha kanaaf viidiyoo kana sheernaa godhaati yoo qaamni dhimmi ilaallatu akka carraa dhagee biraan naagaa isinis tokkummaadhaan dhimma lammiilee keenya kanarratti labsadhaa yeroo dhabneeti malee yeroon halkaniif guyyaa waan irratti dubbatan namoota zimbiloodhuma miidiyaas haa ta'u waan fedhaa ta'u waan siyaasaa dubbatan suuraalee lammiilee keenya mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran jalatti poosti godhaa miidiyaa keessan hunda irratti garee bakka jirtan irratti sooshaal miidiyaa irratti suuraa ijoollee keenyaa hidhaa sagalee ta'aa fi namni tokko gurfaa tokko kaasee hanga gurfaa kuma tokkootti lammiilee keenya guutee jira gurfaa tokko keessa namoota kuma 300 jira mi'a sabaa mana hidhaa magaalattii nuti keessa jirru kana riyaad qofa keessatti gurfaa tokko keessa namoota 300 jira kan ijoolleen keessa jirtu gurfaa kuma tokko jechuudha kilaasii kuma tokko ilaala kilaasii kuma tokko keessa namoota 300 shaallagaa jechuudha kun hedduu nu dhiphisee jira hedduu dhiiga nu xuuxee jira hedduu yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira jechuudha kana qofa osoo hin taane jidda keessa akkasii jizaan keessa akkasii akka ol baanellee itti dubbannu dhabnee jirra yeroon kun yeroo ulfaataadha maaliif walirraa callisuun barbaachisa lammii kiyya warri biyya deemokiraasii jirtan biyya bareedduu jirtan biyya gurguddaa jirtan maal eegaa jirtume maaliif dhimmi lammiilee keessanii dhimma obboleessan keessanii isin hin mararre kanaaf kanuman isiniin jedhaa yeroo gaarii isin haa ta'u aan dubbii dheeraa dubbachuu hin danda'u yoo danda'ame ijoollee keenya kana shamarran keenya rakkachaa jirtu shamarran keenya daa'imaa waliin dhibamaa jirtu guyyaa guyyaatti sooshaal miidiyaa irratti finnee isin dhageessisna yoo gargaartanii nin gargaartanii
yoo kiristanis ashaangulliitii keessaniin kiristu asirraa silaamaan lama fayyaduu miti an faayidaa oromoon faayidaa walii qabdii kana takka illee jiru jechuudha. Ummanni keenya ummata koodiin dubbachuu hin beekne ummata waliif dhaabbachuu hin beekne ummata angati gaafati duute siifiyyuu gaafati duute ayi jechuu gaafa lammiin kun bade ayi jechuu malee ummata waliif quuqamuu hin beekne ummata abaaramaa akkasii keessatti dhalachuun keenya iyyuu gadda guddaadha nuuf. Garuu oromummaan keenya sonuu gammachiisu ummata akkasii kanaa wajjin ummata wal makataa ummata mataa dhiisee kottee baay'atu mataan keessan jiru kottee baay'ata malee kotteedhaan miliyoona 60 jechuudha. Mataan isaa immoo miliyoona 1 hin ga'u. Ummata akkasii wajjin oromoodha jennee lakkaamuun keenya iyyuu nama gaddisiisa. Lammiilee jiblaan bifa kanaan hidhame kana ijaan ilaaluunsaa waan biraa dubbachuunsaa afaansaa waan biraa dubbachuun na gaddisiisan. An dhugaan isiniin jedhaan. Kanaaf ummanni keenya quuqama saba keenyaatiif agarsiisuu qabdu jajjabaadhaa ijoolleen keenya dhumuutti jirti ijoolleen keenya rakkoo keessa jirti.